Minilikii fi yookiin Gobanaa Daaccee fi Limmuun gidduudha. Lolli yeroo dheeraa fudhate. Ummanni jilbeenfachuu dide naannoo Gibee keessatti. Ummanni nafxanyaa kokkee qabee okkollootti ta'e ummata Limmuuti. Kan Guumaa yeroo tokkichatti humni cimaan itti bobba'ee ummata kana miidhe. Nama hedduu fixe lolli Guumaa wamti jirus mana keessaa qulqullaa'ee gadi bahee iddoo tokkotti dhume. Kan Limmuu garuu akka sana iddoo tokkotti walitti yaa'ee iddoo tokkotti hin dhumne. Bakka adda addaatti ummata nafxanyaa kana inni asiin dhufee jedhee bakka tokkoon bowwaatti gadi haru, bakka tokkoon bishaanitti gadi haru, lolli adda addaa ulfaataan kan geggeeffame Limmuun keessatti. Lolli jalqabaa Limmuun keessatti kan geggeeffame Jireenitti ture. Jireenitti kan geggeesse Gobanaa Daaccee yeroo naannuma hin bobborraa ka'u asiin darbee gara Hadiyyaa osoo hin deemin Limmuutti goree ba'e. Ofii isaatii hedduun lollee soddaa isaa yaaddessaa kan jedhamudha kan inni Limmuutti erge. Limmuun keessatti naannoo Jireen bakka masaraa Abbaa Bogiboo lammaffaa yookiin xinnaa jechuudha lolli geggeeffame. Lola kana keessatti ummanni Limmuu qophiis qabaa, gootummaas qabaa, bakka itti dhokatanus ni beekaa naannoo isaa waan ta'eef warra nafxanyootaa dhufe kana bifa bifaan isa kaan bishaanitti taree, isa kaan xiyyaan maaliin rukutee baay'een isaanii dhumanii lolli sun hin milkoofneef hedduun isaanii ni dhuman jechuudha. Lolli 82 jalqabe sun hin dhaabbanne ammas bifa adda addaatiin itti fufee sadarkaa mootiin jalaa dabee Abbaan Bogiboo xinnaan warri hamma riphee loluu fi akka nafxanyaan hin seenne to'atu riphanii bakka qabatanii loluu jalqaban. Booda walitti nagoomsina kottaa lola wayyu ulfaateera warri kun naannoo adda addaa to'ataniiru waan jedhu jaarsummaan jalqabamnaan Abbaan Bogiboo sila gara Wallaggaa kan deemanii turan as deebi'anii dubbatamnaan angonkuma gibiran gabbaru ummanni kun nafxanyaa kana gibiran gabbaru ni didanii jennaan nama gantuudhaan naannoo 87tti dhihaatee summii nyaachisanii ajjeesani. Abbaan Bogiboo summii nyaachuu ofii hin baran warra gantoota isaan nyaachise kana achumaan dhukaasaan fixanii ofiifis summii kanaan du'an. Abbaan Bogiboo gaddu'an ilma isaanii Abbaa Olii Abbaa Bogiboo kan jedhamutu Limmuun hogganuu jalqabe. Waraana Abbaa Bogiboo kana deebisee qindeesse. Meeshaa adda addaallee waan lolaaf ta'u walitti funaanee goototii baay'ee Limmuun keessa jiran namoota lakkaa'anii fixuuf baay'ee ulfaatu kan achi keessatti qindaa'anii turan. Lolli jalqabaa yeroo Abbaan Olii aangootti dhufan kan geggeeffame naannoo Arawa jedhamu ganda Geenaa amma naannoo sheekonni Geenaa turan irraa xiqqoo siqee Arawa bakka jedhamutti geggeeffame. Lola sanarrattis Mato Alaqaa maalii kan jedhanu kan warra nafxanyaa hogganee dhufe kan ummata Limmuu kan hogganaa jiru Abbaa Olii Abbaa Bogibooti. Lola cimaa booda warri nafxanyaa ammas Limmuun to'achuu hin dandeenye ni bahanii gadhiisanii. Ammas bakka tokkotti naannoo Qephoo jedhamutti lolli gidduu nafxanyaa fi ummata Limmuutti geggeeffame. Lolli akka kanaa xixinnaan anamma sadiin dubbadde. Lolli xixinnaan bakka baay'eetti geggeeffame. Booda ulfaannaan manguddoonni adda addaa ummata ficcisiisaartu dhiisaa warri kun onnoo jedheeraa jedhanii manguddummaa kanaanis walii galuu hin dandeenye. Haa ta'u garuu namoota mataa tokko tasgabbeessanii wal amansiisuu hin dandeenyaan Abbaan Olii Abbaa Bogiboo kun lola dhiisanii taa'an. Haga yoomiitti xiqqoo tasgabbaa'e sana booda 87 kaasee hanga bara Haile Sillaaseetti warra riphee loluuf waan adda addaa kanas xiqqoo tasgabbeessanii ummanni Limmoo xiqqoo tasgabbaa'ee ture walakkaa kanaan. Lolli